Andu'aalem Gosaa hiikamee atleet Galatee Burqaa sababii abbaa manaatiin bu'aa jirti aadaa Itoophiyaa keessatti namoonni maqaa moggaasu. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa harka fuunni hordoftoota keenyaadha. Har'ammoo nagaadhaan walitti deebinee jirra. Hundi keessaniyyuu bakka jirtanutti nagaadhaan naaf jiraadha. Ayyaanni kun akkam ture gammachuu nagaadhaan dabarsitaniitu natti fakkaata. Har'ammoo viidiyoo haarawaadhaan walitti deebinee jirra. Warri chaanala kanaaf haarawaa taatan subscribe like gochuudhaan ከረ ቪዲዮ ድምጻዊ አንዱዓለም ጎሳ መፈታቱ ተሰምቷል። በእጮኛው በሞዴል ቀነኒ አዱኛ ሞት ተጠርጥሮ በእስር ላይ የነበረው ድምጻዊ አንዱዓለም ጎሳ መፈታቱ ፋስት መረጃ ባወጣው ዘገባ ላይ ተመልክቻለሁ። ኩማ ከናንድሮ ደገሰኒ ይተምቲ አንዱዓለም ጎሳ ሂደሜ ቱሬ ሰበቢ ጃለሌሳ ቀነኒ አዱኛ ዱኡቲን ሀረሞ ሂከሜ ጅራ ወሮተ ኢሳ ጃለተኒስ ሁንዳንዩ በገገመደን ሲኒ ጀዳ ኒሳ በሄራ Then I am happy, maybe I am get gold because in Ethiopian athlete many Tulu from Tirunesh Dibama, everybody is gold medalist for 10K. You know, today I will be to share that victory, but I didn't share. I am sad, but I am get silver medalist. I am happy for us. This has been a fantastic year for you. 29 years old and you are still setting your personal records. Yeah, of course, but you know, I am staying the mid distance in many years, but I'm hope for next year I am getting better for long distance. Yeah. All the experience you have of competing at such high level, did they help you today in the 10,000 meters? Yeah, of course, yeah. Well, how did describe for us the race and how you felt in it? You know, but here is warm now, and Addis is cold, of course. But I am feeling like that Addis is cold and here is warm. Yeah, that. Ambiya kooti fammana dadhabe ani nama mana hin qabne mana arra mana kana guutuu qabeenya kana guutuu ani dhugaa himachaan jira malee cubbuu miti arra kan iyyaa jiru ummanni koo akka ummata kootiif addunyaa irra dhaabadhee alaabaa koo ol kaase ummanni koos akka dhagaaniif akka daandii irra ba'uuf ka'e kana ummanni koo akka dhagaan ummanni koo dhagaanii gargaarsa godhuu qaban akka gargaarsa naa godhan dhimma koo namni hin beekne jiru siin jedhee jira dhimma koo kan hin beekne ministeericha muummee biyyaa Dr. Abiy Ahmed bichaadha carraa isaan ittiin argadhu dhabee ittiin agarraa argachuuf yaadee jira carraa ittiin argadhu hin dandeenye akkuma miidiyaa kan hordofanii arganiin oo daandii irra illee bayinaan jedhan oo achillee jiraadhu naan jedhan akka dhagaaniin akka deebinaa kennaniif ergaa isaaniif qaba ministeericha muummee biyyaatiif jechuudha. Maaliif namoonni dhugaa hojjetaa jiran biyya kana irratti dhugaadhaan kan hojjetaa jiran isaan bichaadha. Isaanitti iyyuudhaaf miidiyaa kana kan dhufe caalaa kana mara haasa'uu dhibii miti. Iyya koo daandii irra ba'uu kakkoo akka isaan naa dhaganiif kan dhufe har'a. Akkuma dhaganiif akkuma miidiyaa kana ilaalanii jabaadhu akkuma miidiyaa kana ilaalanii akka deebinaa kennan hin barbaada. Maaliif du'aaf jiruu keessa jira. waggaa meeqa fiigdee maal jettee biyya keenya waamsiftee kaatee har'ammoo mana 11 gurguree makiinaa 4 keessaa makiina tokko qofa hambisee mana tokko hambisee isa keessaa yuun qoodannaa ba'ii jechuudhaan akkas gochuun kun maayini kun baay'ee nama gaddisiisa. Kanaafuu jennaan kan sii qofa miti kana duraas raawwatamaa ture garuu jarkaan immoo obsanii dhiisanii himachuu kun immoo kanaan booda karaarran bahamu eessan naqa jechuudhaan uuma gubattee bakka deettu dhabdee obsitee dadhabdee amma manni 11 gurgurate calleestee obsaan eegdee kaatee amma immoo mana isa jirtu keessaa inumaayyuu ba'i jechuudhaan adanni jedhu uuma gootu dadhabuudhaan dhuftee himattee kan ammoo warri seerri ilaalatu ungwaan isii miti seenaan galmee isiiyyuu Itoophiyaa waamsistee kaatee immoo ba'i bakkee jiraadhu jechuun uuman taane kun jabaatee hatattamaan uuma deebiin kennamuufii qabu. ሰበር የተባለ መረጃ ሰምተዋል። አትሌት ገለቴ ቡርቃ ባለቤት በፖሊስ ቁጥጥር ስር መዋሉን ተገለጸ። አትሌት ገለቴ ቡርቃ ዘርፎኛል በሚል የከሰሰችው የቀድሞ ባለቤቷ ታደለ ገብረመድህን በአዲስ አበባ ፖሊስ ቁጥጥር ስር መዋሉን ዘሀበሻ ከምንጮች ሰምቻለሁ ሲልም ገልጿል። ኮማ ያሰኔ ከነ ቦሴ መተካቴ ኩኑ ሀመሙ ቀበመ ጀራሜ ሲሩማ ወንቲሲን ሁኖኬ yoo haga muhunnaa tani jettan gaafa rabbi jedhe inuma qaba hin tura malee dhugaan
Oluma sobni gaduma. Sobni badii dhugaan yoomuu itti fufa. Kanaafuu yennaan duraan haqatii fudhate amma immoo qabameera dhamaraa. Kanaafuu yennaan seera guutuu akkasiin argattu abdii guddaa qabna. Maaliif seenaa guddaa qabdi waan ta'eef jennaan akka Itoophiyaa. Xiqqoo akka namicha kanaan jedha ispoortiin hojjedheettanii ilkaan keessan isinitti dhumuu danda'a. Utuu akkana utaalu kun ilkaan fuulduraatti hin jiru fuulduraan kufee akka isaan hojjedheettanii xiqqoo ilkaan keessan isinitti dhuma. እጅግ የሚገርም መረጃ ልንገራችሁ። እስካሁን ሰምታችሁት ካላወቃችሁት ኢትዮጵያ ውስጥ በሞተ ሰው ጋብቻ ሊፈጸም እንደሚችል ምን ያህሎቻችሁ ታውቃላችሁ? ነገሩ እንዲህ ነው። በደቡብ ኦሞ ዞን በሐመር ውስጥም ወንዱ ቢሞት በሱ ስም ጋብቻ ይፈጸማል። በሐመር አንድ ሰው በ6 ዓመቱ ቢሞት ቤተሰብ 18 ዓመት ሲሞላው ጠብቆም ሚስት ይፈልግለታል። የሚገርመው ምን መሰላችሁ? የሴት ቤተሰብም ልጁ ሞቷል ብለው አይከለክሉም፣ ልጃቸውንም ይሰጣሉ። ሙሽሪትም በወንዱ ሰፈር ቤት ተሰርቶላት መኖርም ትጀምራለች። የሚገርመው ምን መሰላችሁ? ከዛ የሟች ወንድም አጎት ወይም የቅርብ ሰው ጨለማን ተገን በማድረግ ቤቷ ውስጥ ገብቶ ከእሷ ጋር የግብረ ስጋ ግንኙነት ማድረግ ይችላል። የሚወለደው ልጅም በሟች ስም ይጠራል ማለት። ይህን መረጃ የሰማሁት ታዲያ ከደራሲ እንዳለጌታ ኮማ በርፊ ደሞ ከመከም እንዲስራሳ ከን ወጀንጂ ወብሌሳ አከፊት ጉተው ደዳ ዶአላኒ ኢልሞን አለቲ መቃምባ መቃዋ ሙጋፈማፍ አባ ሰዱዬ ሰናን ilmoonni dhalate sun abbaa isa du'eetiin maqaa isaatiin waamama. Kun nuuf hin galle aadaadhumoo mimi kamakamni sidaansa ganaa guddii dhageenya. Bas wal galaafannaa anis isinis hidhagallee Itoophiyaa galle malee tokko hidhaa seenee tokko dhiisu abadan abadul abad bakka abadul abad በዛ كاين انجت ريانكو كاي منابي ايسن ديم لكن بوليسي في داني من مرسني بوليسي امنك يجل لابچو سياكاسو جنين كوتو كاسي دي ريدين مالي سناغو دو قباسا ريدين Reading qoba mal godhatti dawwaleen itti beeka inni bakka fagoo jira. Maal haa godhu qobaa isaa reading? Min yaadrug? Beekaa callisanii malee. Hundi isaaniitu beekaa callisan. Akka isiin poolisii fiddu dibbin godhanii beekan. Reading immoo iyya dadhabee qobaa isaa. Maal haa godhu reading? Warri kaan maaliif callisan? ها مالف وللتن بيا كانت تقويا أنا قفت وللا مبارك نمشانين وللي برن نمشانين ساق زينو دا وللي أصلي دا وللي ماكي دا وللي نما ميك أول فتيات حاروني باتي يا برادر بي وقاسرنا دا أصلي تمنت بوليسي نتفيد أما هذا فات النفيد برادر بريمو عبدو سيمانت في منجرتي والنجر اسم قويا جزيرة دلالتن أنا قفت لما وللا مبارك نمشانين وللي بر نمشانين فتيات قفت وللي سأيقلي يا أنا قفا متكن إيقل بوليسي أمر سني إيقو سنو نجل باشي أتو تاينان قبا مديمي بري كفاليتين با ورى أدي وفتانو متي وريكو ورى أدي وفتاني متي إيقل ورى سبيلة وفتاني بك ورى سبيلة وفتاني أو إيقل دون أنجلل Isin sirumaa biyya ormaa kan dhaxxani hojiidhaaf dhaxxan malee walloluudhaaf amma yoomitti walloltu amma yoomitti wal doorsisaa teessu amma yoomitti sida maatii innata biyyaa baate hojii hojjedhee guddadhaadhaaf yoo innati amma walloltanii akka innatti fiduu fi arraba kee eeggattuu sila nagaadhaan hojjettee osoo gadi baate eenyuun si tokko
እንኳን biyya keetii miti ormiyyuu sin tokko si kabaja malee warri biyya hambaa dhaqxan osoo uumamaan baataniif hojjettanii kaayyoo keessan guuttattanii isiniif wayyaa immoo maal isiniin jedha ormi immoo isin jibbuun komiin geessisa hin geessisu kanaafuu jennaan warri biyya hambaa jettan wal jaalladhaa wal kabajaa wajjin jiraadhaa ormi immoo sanaa booda isin jaallata. Videoon har'aaf qabadhee dhufe kana fakkaata haga kabiraatii walitti deebinutti nagaan naaf tura jiraadhaan isiniin jedha.